Salphina guddaa hangana jedhame kan mataa nama gabachiisu kan nama naasisu iciitii caalaa bultumee Andu'aalem Gosaa baase. Andu'aalem Gosaa akkamitti baase iciitii caalaa bultumee oolee bulee hin jarjarre akka isaan caalaa bultumee utoo namni barreessanii ofii isaatii ga'ee miseejii barreeffatee poosti godhe. Garuu Andu'aalem Gosaa ilma hayyuu ilma beekaa kan ta'e garuu lachuu Oromoodha. Oromoo ta'us keessatti beekaaf wallaalaan akka jiru mootu hin hubatina. Iciitiin soota gadi ba'aa deema. Ammallee mucaan obsa qaba, sabrii qaba, jabina qaba. Asumaan Andu'aalem Gosaatiin baga Rabbiin keessa baase jedhama. Caalaa bultumee immoo gara ofirraa fiiguu qabu. Namni dhiiga barate duraaniyyuu harki dhiiga barate bakkuma sanitti fiiga. የነፍሴም ሆነ የሸይጣን ሽራቸው ቀድሞ በጀነት ያንዱ ጎረቤት እንደሆን ጓዴ በወንጀል መንገዳ ጌዴ ላልተውት ነቢ ከእንግዲህ አልገባው ዘመዴ የነፍሴም ሆነ የሸይጣን ሽራቸው ቀድሞ በጀነት ያንዱ ጎረቤት እንደሆን ጓዴ በወንጀል መንገዳ ጌዴ Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii isin jecha anillee nagaa goote alhamdulillah qilata rabbii ani mona didamee for video kana asuma like share subscribe gochaa video nuti har'asine qabannee dhufne waa'ee iciitii caalaa bultumee fi akkasumas iciitii caalaa bultumee eenyutu baase Andu'aalem Gosaa iciitii cimaa fi jabaa suuta jedhee baase akkamitti baase beeka namaa hayyuu namaa dhaamee dhaamus baatus Osaan waan hunda isumaayyuu gadi nuuf fide jechuudha. Iddoo takka galatoome. Asumaan immoo Andu'aalem Gosaatii baga Rabbiin si baasee baga Rabbiin kee ammallee irra deebi'ee baga Rabbiin si baasee jenna. Wallaalaan utuun hubatiin fiiga. Garuu lachuu Oromoo ta'anillee garaagarummaan ilma namaa kun akka adda addaatti hubadha. Tokkoffaa caalaa bultumee ofii isaatii barreessee ofii isaatii balleessee ofii isaatii poosti godha. Wanni seenaa waan baay'ee gara nama nyaatudha jechuudha. Wanni Andu'aalem Gosaa qabatee guyyaa hamma kanaa taa'ee waan baay'ee gara nama nyaatudha. Viidiyoo mucaa kanaa maxxansuuf ani adabbii jala jira. Kanaaf hammuma danda'e sagalee isaatirraa isiniif qooda jechuudha. Maal obboleen kiyya adabbii jala waan jiruuf viidiyoo isaa hamma xiqqoo taatu maxxansuun xiqqoo anatti hin ulfaatu. Asumaan hojiin akkasuma gochi caalaa bultumee hojjete namoonni akkuma inni ofii isaatii poosti godhate irratti namoonni faallaa isaatti deebi'an jechuudha. Ani fakkeenyaaf gaafa waa tokko bakka tokkotti waa balleesse ofii kiyyaa ka'een barreessu nama na bira jiru santu poosti godha jechuudha. Garuu caalaa bultumee ofii isaatii balleesse ofii isaatii deebi'ee poosti godhe. Beeka namaa hoo akkam godhe. Oolee bulee hawa camuu haala labamu jedhee suuta dhufe dubbii ijoo lafa kaa'e Andu'aalem Gosaa jechuudha. Dhugaa Rabbi jecha isaa hedduu tokko gara nama nyaata. Maaliif waa'ee caalaa bultumeetirraa gaafa dubbatutti asitti wanni hubachuu qabdan caalaa bultumee bashannanaa bakka isaan dhufe malee Andu'aalem Gosaa garuu achitti hojii qaba. Achitti beellama qaba hojii isaati. Garuu caalaa bultumee iddoo san bashannanuuf dhufe. Yeroo isaa achitti dabarsuuf yookiin dhugaatii garaagaraatiin jechuudha. Waa'ee caalaa bultumee hedduun isaanii rahaasan caalaa bultumee dhiiga baratee caalaa bultumee namoota rasaasan akka Andu'aalem Gosaa jedhetti akka an hubatetti akka haasaa irsaatirraa hubadhetti achi kan dhufee fi hojii kiyyaa fi caalaa bultumee immoo iddoo san dhufee hojii uumaatuu qabu hin jiraa miti namni nama bira dhufuun kan jedhu. Erga dhufee caalaa bultumee erga dhufee amma achitti ijoollee walitti bu'an. Yeroo walitti bu'anitti warroonni hoteela san keessa dalagan hundumti Oromolleen hin jiraa wal makatee jira jechuudha. Caalaa bultumee yeroo kanatti hin qabbaneessanii gara alaatti gadi baasanii achi boodan himootuyyuu caala malaan Andu'aaluudhaan meeshaan kee naa fudhamu jedhee meeshaan isaa deebi'a. Nama kana mee keessatti qaqqaba laala. Bakka tokko yoo lolti yoo goota taate goonni loltoonni Oromoon hin loltu. Yoo goota taate onni yoo qabaatte garuu achi keessatti wal lolanii ijoollee Oromoo kan inni reebus ijoollee Oromoo.
Andaalam ijoollee kana baasuu dide malee maqaa isaanii hin beeka. Ijoollee miskiina jedhee dubbatee jira. Ani waan ajaa'iba keessa namni tokko yeroo dhugu seeraan dhuga. Waan dhugusan yeroo reebu nama isaan reebu. Amma rabbi isa baase malee mucaa san xiyyitii yeroo lamaa suni utuu hamma miila jara gorte utuu as gorte har'a eenyutu waan nyaata. Salphina guddaa hangana hin jedhamne. Salphina guddaa hangana hin jedhamnetu dhufa jechuudha. Otoo hin laallatiin dhukaasuu bicha baqqa. Abbaa namni dhiiga barate bara uummata tokko jechuudha bakka namni dhiiga barate tokko hojii isaa yeroo sanitti daa'ima itti fakkaata sababni isaa jechuudha. Kuni Oromoof Oromoo wal lolu Oromoof Oromoo wal lolu. Inni gaafa dhaqutti Andaalam ilmi kuni kan inni ajjeesus Oromoo ka ajjeesullee Oromoo jedhee jidduu isaanii seene. Jidduu isaanii yeroo seenutti atoo hin diddaa jedhee itti qabsiise. Yeroo lama rabbiin bara waa oolchaa mee keessatti qaqqabaa laala. Gaafa miilarra baatu fakkeenyaaf xiyyitiin gaafa jilbarraa yoo si dhoofte miidhaa hamaa sitti fiddi. Isa tarii bushaa kanarra dha'uu dandeetti malee. Ta duraa rabbi baasee ta lammata caafirra dhoofte. Otoo irra na dhoofte hoo har'a salphina keenya. Amma biyya dura gabbahuu hin dandeenye. Otoo gaafsan akkas ta'e hoo guyyaa isaatti hin gahin. Ammallee irra deebi'uudhaan baga rabbi isa baase. Waa'ee Caalaa Bultumee. Hedduun isaanii gaafa poosti godhan makiina kee caccabee makiina kee akkas taa'ee faannoo akkas nu godhee jinni akkas. Dhugaa rabbi yoo dubbanne jechuudha gaafa haceen du'utti namni kun nama faallaa kee Oromoo dhaabbate. Gaafa Hacaaluu Hundeessaa du'etti faallaa Oromoo dhaabbate. Quufee abbaa makiinaa ta'ee abbaa manaa ta'ee faa jedhee utoo gadda Hacaaluun dabarfatinitti Oromootti ay deebi'ee dhiifama gaafate. Bar sirbeeti. Faannoo amma jedhu kanaaf sirbeeti. Caalaa Bultumee namni hin beekne hin jiru. Yaadadha. Gaaf Mahammad mucaa Jimmaa ajjeese jedhanii Suus Afrikaa irraa gara gaafa galutti gaafa ijootu gaafatamee ture. Viidiyoo isaanii nutu gaafate funyee na fakkaata. Funyeetu gaafate. Achi dubbii isaa san keessatti hidhamaa dubbata. Yaadadha ammallee jechuudha. Yaadadha. Ijoolleen isa wajjin gaafsan hoteelatti akkuma ammaa kana mucaa san ajjeesan suni ofii viidiyoon isaanii hin jira jechuudha. Eenyuun jala jira yaa Rabbi. Viidiyoon isaa nama isaanii sun hin jira. Warri isaa wajji ajjeese gumaa kafalee mucaa san. Uummata baasanii jaarsota seeran ta'anii gumaa garuu namni kun gumaa san hin kafalle. Hiwwa akkate. Garuu dhugaan bayuuf namni waa balleesse dhugaatu ba'a. Kaleessa Andaaluu irratti akkas hojjechuun isaa suni dhugaan Oromoo ba'uudha. Dhugaa jirtu arguudha. Maal jedhe Andaalam hamma feetes onnee qabaatu hamma feetes waan feetes qabaatu garuu waliif obsuun barbaachisaa uf gadi qabu. Sirrii dhagaa. Mee mucaa kana keessatti taasifama. Odoo dubbatee otoo iyyatee karaa bareedu sila Andaalam gosaati. Kiyyaartu dubbatee kiyyaar dhugaa jedhee. Kiyyaar dhugaa jedhe. Dhugaa itti arge jechuudha. Maaliif namni dayif ofiitiin nyaatu namni akka nama nyaatu garaagarummaa qaba. Kuni hooma jiru. Kuni maaliin hojjettanii namni dayif ofii kana nyaatu xuruurratee dalagatee nyaatu namni dayifa namaa nyaatu uumaa ittiin fakkaatu. Yoonas bee namaa dabarsillee. Garuu inni poostiin isaa sun immoo faallaa isaa ta'aa jira amma jechuudha. Faallaa isaa faallaa Caalaa Bultumee ta'aa jira. Namni maaliif hubachuu dida? Namni maaliif dhugaa arguu dida? Mucichi ammallee dubbatan malee sagaleen isaa gadi bu'aa. Dhoofata malee madaan xiyyiitii dafee namaan bahe hin fayyu. Kuni garuu maaliif Oromoo walirratti ta'a? Xaanyii guddaa, salphina guddaa, kufaatii guddaa. Ani barnaa ajaa'iba. Wallaahi sirriitti jechuudha.
as deebi'ee jira Yaared mana hidhaa keessa jira Oromoo ta'e. Kan walirratti duulus Oromoodha. Hadha hoo maal jedhan? Sagalee namni kun sirba yeroo duraatiif Oromoof sirba sirriidha. Garuu ammas taanaan akka Oromoo keessa hin jirre beeka. Ani hooma namni leellisee gaafa inni gara TikTokii dhufee maalii kennaa akkasii jedhina. Ammas taraa waa qabatee dhufuu danda'a. Hin beeku. Kaajaaluu nyaate fagoon dhoone Oromoo keessaa ka'ee nyaate. Mallaqaan sebbitamaa bara. Gaafa kaan naaftanya jennee gurra kudhanne malee fagoo sitti nufu. Mucaa dheengadda du'e. Mucaa Wallaggaa. Fagoo isinitti nufu. Kaluu sitti dhufee si nyaata. Cinaa keetii si wajjin ilaa. Si wajjin nyaatee si nyaata. Amma jargisee sanitti nyaatanii, dhuganii, taphatanii. Dhugaatii rikkii darbalee bare. Booda nasbee maatiitti ittiin dhufaa. Dhugaatiin maal likkii darbe. Akka yoo dhuudullee yoo maal jettullee waan hundumaa of keessatti. Garuu akkuma feete dhuudee akkuma feete maal bootee gaafa jettutti of galaafatta. Makiina isaa sanama makiina irratti caccabsan makiina maal dhugee caccabsee jechuudha. Faanoon akkasuma gootee lafaana deemtee poolisiin akkas gootee inni dhugee caccabse malee namni maaltu sakkinu dhugaa lafa jira jechuudha. Dhugaa baasee abbaan dhugaa baasee lafa jira. Abbaan dhugaa baasee lafa jira. Dhugaan baatee jirti jechuudha. Garmooti namni akkamatti lafaa ka'ee akkas ta'ee odeessa. Hin qaaneffatullee dhuguma rabbiitti jechuudha. Maaliif jira namni yeroo qaaneffatu qaba. Yeroo kijibuu qaba. Yeroo immoo kijibni sirraa akkanumatti kijibni jiraa miti. Dhugumatti jechuudha. Kun waan nama jibbisiisu. Kuni ni ulfaata. Oromoo irratti akkas duutee, Oromoo irratti akkas taate, Oromoo wal ajjeefte, Oromoo akkas wargootoo jedhamu amma qaanii guddaadha. Qaanii guddaa kam dubbatamee kam dhiisama. Eenyuuf dubbatamee eenyuuf dhiifama. Yoo xiqqaa yoo guddaa walirratti duulu. Har'a Ugandaa wal qooduun eessa jira? Tarii ijoolleen kun lamaan ni araaramti. Fakkeenyaaf jaarsummaan qabame ni araarama. Salphaadha. Garuu inni maaf Oromoo irratti duula yeroo hunda. Inni maaf nasbee Oromoo baasa yeroo hunda. Wanti hundi muka ta'u hoteela irratti. Namni ruuhii namaa baase booddee isallee namumatu isa baasa jechuudha ruuhii isaa. Namoota ruuhii isaa baasa fagoo isatti nufu. Haqa nama dhiiga nama nyaate waan ta'eef. Daa'imni mucaa sanii immoo daa'imni mucaa dheengatte dabarsiisuun immoo mucaa inni Suus Afrikaa keessatti dabarsiisuun immoo ammallee ifa ba'aa deemaa jirti. Dhugaan isaa ifa ba'aa deemaa jirti. Ati bar Oromoo taate Oromoo irratti duulu kun qaanii guddaadha. Ilmaan kee maal qoodda? Ilmaan kee maal barsiista? Ilmaan kee maal sirraa baratu? Ilmaan humti kee maal sirraa baratu? Kaleessa ani ilmaan kee akka waan tokkoon goone jettee bari poosti goote. Har'a hoo maal sirraa barachaa deemu? Gaafa hiriyyaa kee hacee jechuudha. Andaalam Gosaa jechuudha. Andaalam Gosaa bara gaafa uummanni kootti koonsartiin sirbi jedhanii hin sirbu jedhee nama deddeebisaa isa tokkodha. Maaliif dhugaa obboleessi isaa santu isaa itti dhagama. Obboleessi kiyya darbee anarraa dhufee koonsartii isiniin sirbu jedhee nama deddeebi. Kabirri miiliyoona meeqan argatu. Garuu immoo caalaa bultuma yeroo saniif eessa gale? Jaratti gale.
Bar waan nama ajaa'ibu. Dhugumatti waan nama ajaa'ibu sirrimatti jechuudha. Kana jechuun du'uudha. Dhugumatti dhibbumaan dhibbatti. Fokkina waan fokkataa. Waan fokkataa kan dhugaa rabbii dubbachuu waan fokkataa. Waan fokkataa kan ammoo kanaaf nuti Oromoon harka wal qabachuu, wal gorfachuu, wantoota akkanaa kanarraa bilisa ta'uu, wantoota namaaf hin taane, wantoota namaaf yaani namaaf nama walitti naqan dhugaatii keessa jira. Garuu caalaa wantoonni waa itti raasamaa jira. Shuggutiin isaa akkatti kalaas amma fakkeenyaaf namni gisee gurdee moobaayilii qabatee deemaa. Ulee qabatee deemu dargaggeessi moobaayilii qabatee deema. Shuggutiin isaaf gaafa ulee moobaayilii taatu. Shuggutiin isaaf gaafa ulee taatu. Inni kan itti dhufu hundumaa kararraa qabu bichaadha. Xiqqoo dhugee buun jedhe jenna. Kuni dubbii miti. Kuni salphina. Akka qawwee qabu namni isa beeka jechuudha. Garuu har'a oluma qabee namatti qajeelchuun kuni taa'ee utoo jedhanii. Kanaaf buleen kee hordoftootaaf kabajamtoota kiyya viidiyoo kiyya laayik gochuu, sheer gochuu, sabskiraayib gochuun namoonni yaada qabaattan yaada keessan naaf barreessaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asuma hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan naa tura.